Miidhaan amantii musliimota Aksumii irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu. Sarbama mirga namummaa fi amantii musliimota Aksumii irratti hammaachaa jiru balaaleffachuu qabna. Musliimonni magaalaa Aksum keessa jiraatan yeroo ammaa kana dararaa amantiin kanaan dura Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beeknee fi saaxilamaa jiru. Mirga amantii bu'uura heera mootummaatiin kabajamee hiikamaa jiraachuu isaatiif ragaaleen hedduun ni jiru. Shamarran musliimaa amantii isaanii irratti hundaa'uun uffata hijaabaa akka hin uffanne dhiibbaan irratti raawwatamaa jira. Kun mirga dhuunfaa fi bilisummaa amantii dubartootaa irratti weerara raawwatamedha. Musliimonni yeroo du'an janaazaa yookaan riinfa isaanii karaa irra deemanii gara iddoo awwaalchaa qabrii akka hin geessine dhoorgamaa jiru. Sirna awwaalchaa amantii ofiitiin raawwachuun kabaja dhala namaa isa dhumaa ta'us Aksum keessatti kun dhoowwamuun isaa madda gadda guddaa ta'ee jira. Sagaleessituun azaana baasuun dhoorgameera. Kunis hawaasni sa'aatii salaataa akka hin beekne godhee jira. Masgiidonni akka cufaman gochuun hawaasni bakka amantii ofiitti raawwatu dhabee jira. Masgiidni dhabamee hawaasni ganda keessatti mana kireeffatee salaata jummaa fi salaata biroo gaggeessuuf yoo yaalus mana kireeffatanii amantii gaggeessuun akka hin danda'amne uggurritti jabaatee jira. Salaanni jummaa kun musliimonni torbaanitti al tokko walitti qabamanii itti sagadan Aksum keessatti dhoorgamee jira. Kun amantii musliimaa keessatti utubaa guddaa waan ta'eef uggurri kun amanticha guutummaan guututti dhabamsiisuuf yaalii godhamu fakkaata. Musliimonni Aksum akka lammii biyya tokkotti mirga amantii isaanii guutumatti argachuu qabu. Hijaabni shamarran keenya kabajamuu qaba. Sirni janaazaa kabajaan akka raawwatamuu fi karaan akka hin dhoorgamne godhamuu qaba. Uggurri salaata jummaa fi azaanaa tamtamaan irraa ka'uu qaba. Seenaa Aksum kan itti boonnu simannaa musliimota duraaniitiin malee dararama musliimota yeroo ammaatiin miti. Miidhaan kun hatamtamaan irraa dhaabbachuu qaba. Kan amantii keetiif quuqamtuu fi rakkoon musliimota Aksumii rakkoo kiyya jettu viidiyoo kanaaf waan sirraa eeggamu hunda godhi sagalee haa taanuufi kun mana gurbaa qaxaleeti.